Shoo tarari, Tarari birraan tarari. shoo tarari, Ashaan kitaabiya yoosii yaadanii. tarari birraan tarari, Ishuu tarari. ashan kitaabiya yoosi laawayo. Manallee suubii haradhu. Shoo tarari, Jaallee suubii elmadhu. shoo tarari, Hiriyaa giideen beeynoo giidee baradhu. tarari birraan tarari, Ishuu tarari. ashan kitaabuusa garaan. Ashitti Hamzaa Koongireesii baga gammaddan baga isiniin ga'e baga hamilee guutuu bu'aa wayii hedduu eetanii bakka kana geettanii dhugaa dubbachuuf hedduu takka isinii gammadee jira. Ammallee horaa bulaa isin jechuu barbaada. Horiyyoo obboleen xiyyaa qaqqaaliidhaan gaggaariin namaa uffata aadaa Harargee uffachuudhaani ashittiin hedduu takkatti Hamzaa gammachiisuuf dubartiin takka waan itti kaate akka gootu beektanii ni goote jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha. Nuti illee jirra alhamdulillah galata rabbiin galanne haa ga'u isin jechuu barbaada. Obboleen kiyya hordoftootaf kabajamtoota kiyya. Wanni isin jechuu barbaadu mee warroonni laayik hin godhinii laayik godhaa sheer godhaa akkasumas yaada keessan ibsadha. Warroonni sabiskiraayib gootanii haga maaliitiin bira as sadarkaa kanaan dhugeetan hedduu takka galatoomaa isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Egaa kan wanni ani isin dubbachuu barbaadu wanni isin jechuu barbaadu ashittiin waan kana maaliif akkana dalaydee namoonni kunniin suuraa muruudhaan suuraa haadha faatee muruudhaan suuraa ashitti jirgaanii garas maal godha waa tokko hin godhu bara haati faatee firii taatee jiraachaa jirti jechuudha. Miira keessaa baatee durumaayyuu jechuudha. Isirratti dabalatee kana kan godhe ashittiin jaalala Hamzaaf qabdu ibsatuuf Dubaay irraa gara ciroo imatte jechuudha. Suuraa kana godhuun waan nama gammachiisudha. Waan dansaa waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Kanarratti jechuudha wanni isin jechuu barbaadu namoonni tokko tokko inaafaa keessa galu maal jechuudha. Dubartiin takka waan ashitti qofatu odoo hin taane dubartiin takka nama tokko yoo jaalatte qilima kana yoo isa wajjisee jechuudha. Sababni illee maaliif waan nama san jaalattuuf jechuudha. Agartanii waan nama san jaalatu qilillee ni gooti jechuudha. Nuti waan jaalanne ni gooti shamarran nama tokko jaalate taanaan ijaa gurra kanan qabdu gurra ijaan qabdu sababni isaa nama san waan jaalatu qilee ni gooti jechuudha. Kun isin galaanate garuu dhiironnis nama san dubartii takka erga jaalatanii qilee duukaa waan akkasumatti jechuudha. Namoonni tokko tokko jaalala sobaa wal jaalatu jaalala taanii wal jaalatu kan nuti hin jiraanti. Kanaaf anammaan asirratti dubbachuu barbaade isin gadi boleen kiyya wanti dubbachuu barbaadu waan qabdan akka intala kanaatti galmaan ga'a jechuudha. Fakkeenya feetirraa jaalala ijoolleen yeroo amma jaalala wal jaalatan dhugumatti warra jaalala beeku jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo sin jedhanii kasi jaalannaa maal jedhanii afaan sisubanii yeroo keessirraa qubanii maal jedhantu jira jechuudha. Garuu hin ta'u wanni akkasii jechuudha. Yoo jaalatte nama san rogaan jaaladhu. Yoo dhiifte immoo roga ittuma dhiise jechuudha. Amma dhiironni tokko tokko dubartii takki dhiirri tokko dubartii 5 akka jaalatutu jira. Dhugumatti jechuudha. Maaliif mallaqaaf jaalata malee isii jireenya keessan jaalatu. Mallaqa san isin qabdi mallaqa isii. Mallaqa dubartii mallaqa hanga feetee qabaatte gaafa sittiin dhuftu hin bareeddu. Gaafa sittiin useentu hin bareeddu. Maaliif ree utuu ati ofii keetii qabaattee bareeddi caalamate jechuudha. Gaafa ofii keetii mallaqa qabdu, gaafa ofii keetii mana qabdu, gaafa ofii keetii qabeenya guutuu qabdutti ni bareeddi. Gaafa immoo rakkina irratti walii jiratti dhuftanii xaaratan immoo wallaahi nasiib addunyaa garallee kalas. Namni hiyyummaa irratti walitti dhufee hin duroomu. Namni quufa irratti yoo jaalala hin jiraate walitti dhufee ni takka jaalala hin jiru waan ta'eef galgalli qanyee kan namni qanyee jechuudha. Dhiironni akkasii mootuyyuu dhiirri mallaqaaf deemtu waan hin beeksifti. Dura muutii barreeffama si baay'ifti. Si jajuu baay'ifti, si faarsuu baay'ifti jechuudha. Dhiirri mallaqaaf deemtu. Dhiirri garaa qulqulluu si jaalatu mootuyyuu ol baasee si dubbata haadha manaatii jedhu jaalalleetii jedhe. Kas hin barbaanne immoo hiriyyama kee takka lama si barsiisuun barbaadu. Gonkumaa maaliif ree jibba kee qabaanni mallaqaan si jaalata malee yeroo sitti fayyadamuu malee bakka hin jiraamte akkanumatti jechuudha. Dhiirota akkanaa immoo balaaleffadha shamarran jechuudha. Amma ashitti waa hedduu jedhanii namichi sunni footoo isii ofirratti maxxansee mallaqa naa erga. Bakka haa ergitu mallaqallee miiliyoona naa ergitu ashittiin asiin dura jechuudha. Waan darbee jira. Dogongora irratti nama hin jaalata bara. Ni jaalata nama. Garuu hin dogongora hin ergiti. Yoo ergite fakkeenya
Garuu mottaa carraan isaa taree jira nama san jechuudha. Carraan itti aanu maalirree Hamzaa qofa jechuudha. Hamzaan abbaa manaa isiiti. Abbaa manaa isii wajji footoo kaati. Ilaa waan takka isin hima jechuudha boleeyyan kiyya. Ilaa gaafa ashittiin kaayiroodhaa itti mucaa tokkotu akkas jedhee Hamzaa gorfate. Maal jedhee gorfate? Ilaa Hamzaa haadha manaa kee akka dhiirri tokko hidhii isiin dhunganne. Akka dhiirri tokko isiin hammanne. Akka dhiirri tokko footoo isii wajjin ka'a. Dubbii kana eenyuuf jedhe beektanii? Dubbii kana haadha faaxeetiif jedhe. Dogongora haadha faaxee darbeef hin kaasina. Please waan darbe maaliif kaasuun barbaachisa? Gurbichi sun achuma kaayiroo keessa jiraata. Isin wajji jechuudha. Garuu maaliif intalli kun akka waan boruun heerumne carraa isii maaliif qabdan? Carraa isii qabuun maaliif barbaachisa? Hin dogongora ilmi namaa jechuudha. Hin dogongora. Maaliif akkas ta'uun barbaachisa? Namni keenya bar yeroo dalagu waan hundumaayyuu otoo itti yaadeen dalagin akkati dalaga yaani zim jedhee haasa'a. Dhiironni keessattuu jechuudha kun murtee du'aatti murteessaa kun akkas jedhaanii kanas dhiisaa isii maal isin gootu isin jiru ifi haa jiraattu ashitti illee diriis haadha faate moo odoo isin akkatti cabsitan warqii itti heerumuuf jirti dheera warqeetti jechuudha odoo isin akkas jedhu rabbiin nama hin cabsin iyyuu namni nama hin cabsin rabbiin yoo isin cabsin uummata akka godhuu hin dandeettan yoo rabbiin ganam riskii deeban waan takka godhu abadan waan tokko nama godhuu hin danda'u jechuudha garuu waan taree kaasuun namoota waan taree haasa'uun immoo hin barbaachisu maaliif ree kun riskiidha waan hunduu rabbiin ganama namaa kataba carraa intala tana waan katabu hin beeytan jechuudha yookiin abbaa qabeenyaa tokkotti heerumuu dandeetti hin beeytan jechuudha kanaaf meeqa kamtu duuti duubatti waa dalaga duuta kaameraa duubatti garuu mootu waan darbeef kaasanii waan darbe har'a ashitti suuraa ashitti muranii suuraa haadha faatee irra kaa'uun kun namoota akka waan fayyadu hin jiru jechuudha maaliif ree Omaan fayyadu isii sa'aatii 24 online irra oolti suuraa isii yoo ta'e illee kanaaf immoo namoonni tokko tokko akka nama isiin hinaaftee akka nama isiin bakka jaalala Hamzaatiif ashittee hinaaftee maal hinaafte namni isii hinaafsisu hin jiru horiskiin isii lafa jirti bar namni odoo hinaafi odoo namatti kanaafu ta'e hin furdatu hin gabbatu bakka maaliif bakka yaada takka irraan qabdu yaan jechuun akkanumatti yoo isin galayyuu jechuudha maalitti hinaafte kanas rabbiin riskii isii haa baasu. Nama kamiyyuu rabbiin hiree isaa haa baasu. Nama cabsuun immoo hin taatu. Dubbiin nama cabsaatu immoo abadan hin taatu. Fokkattuudha jechuudha. Atis hiree qabdi. Ka dhiirallee hiree qaba. Ka dubartiillee hiree qaba jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo dubartii maayii namni akka tokko maraatu. Numatu kukkubata jechuudha. Rabbiin nu haa qabanees isin jechuu barbaada. Oliyyiin kiyya ani adda wanni dhufeef illee haa asuma ashittii fi Hamzaa konkiriisii jechuu fi dhufe malee haadha faatee qeequu gonkumaan barbaadu. Isin dubartii ani dubartii. Waan taateef isin deeggara hamma danda'etti malee isin qeequ maaliif ilmi namaan dogongora ati isin dogongorti ka dhiirallee dogongorti ati bari seenatu hedduutu tattare dura warroota seenatu hedduutu tattare waan akkasiitu wanni taree isii wanni isii qaanessumaatu jira jechuudha. Akkaataa viidiyoo kenna laayikii ashir godha sabiskiraayib godha hin dagatina. Please laayikii fi sheerii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatina uummataa.